akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Oromoo Samsung yaadol ilaachuu ol barsiisuu ol jajjabeessuun hunda keenyarraa eegama. Kunoo har'a waan irraa barachuu dandeessan chaanaalii Oromoo Samsung irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Yoo walii keenya waan beeknu irraa ol barsiisnee bu'aan isaa gammachuudha. Kanaafuu isinree waan beektanii karaa isinii danda'ameen obbolaa fi lammii keessan barsiisaan isin jedha. Har'a waan isinii qabadhee dhiyaadhee kaalkuleetorii duuba footoo, viidiyoo fi faayila garaagaraa akkaataa isin ittiin dhoksachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu osoo gara barnoota keenya har'aa hin deemin dura abbaan chaanaalii kana yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana ilaalaa jiru chaanaalii kana subscribe gochuu akka hin daganneen jedha. Akkasumas anree chaanaalii mataa koo qaba yeroo baay'ee isinitti himaa deemaatti subscribe na godhaa, achiinis na hordofaa, wanta post godha, achiinis wantoota haaraa upload godha, achiinis na hordofaa jedhee isinitti himaa. Chaanaaliin koo akkuma argitanii maqaan ishee salphaadha, HD Oro app jettanii yoo YouTube irra search gootanii jalqabarra kan isinii dhufu chaanaalii koodha ishee keessa galtanii subscribe gootanii bell icon bukkeetti argamtu takka akka tuqxanii fi kabajaanis sin gaafadha. Akkasumas viidiyoo kana ilaalee xumureen subscribe si goonee achiin irree si hordofna barnootatti share nu gootu achiin irreen barannaa jettanii warra yaaddanii fi linkii isaa isinii kaa'een jira description irra iconitti kana tuquudhaan linkitti ni argattu achi ishee tuqxanii gara chaanaalii koo keessa galtanii achiin irree subscribe na gootanii bell icon bukkeetti argamu tuqxanii wantoota achirratti barsiisuu fi asirratti barsiisuu fi salphaatti akka isin argattan sin taasisa. Deemaati ammuma subscribe godhaan sin jedha. Kallattii maanii gara barnoota har'a isinii qabadhee dhufeetti adarbinu. Okay, hordoftoota Oromoo Samsung akkuma argaa jirtanii calculator kan jedhamu application download godheen jira bilbila koo irratti. Isinis application kana download gochuu gati qabdanii fi Play Store marraatiin argattu application salphaamatti Play Store irra galtanii calculator volt jettanii search gaaf gootanii isinii dhufa gosoota baay'ee isinii dhufa. Inni am fayyadamu kana keessaati by the way hundi isaan hojjeta garuu irra filatamaadha kan jedhu security isa cimaadha kan jedhamu calculator volt ishee colorii ishee kana mallattoo keelloo fakkaatu kuni irra filatamaadha hunda isaarra ishee keessa galtanii about nama naannoo gara miliyoona 5tu download godhee jira. Ishee kana download godhatanii salphaamatti bantu download gootanii akka xumurtaniini. Okay, gaaf bantanii haala kanaan isinii fidan interfeesiinsa kana fakkaata. Sin wanta gootanii amma passwordii itti xaafattu passwordii afur kan ta'u afuritti dijiitii afuritti hanga 8 kan ta'u barreessaa sin jechaa jira. Erga barreessanii fixanii immoo equally kana tuttu jechuudha. Mallattoo ol qixaa tuqaa sin jedha. Kana okay understand akka sin gootanii fi okay jettanii immoo bukkee darbitu ammanii passwordii dijiitii afuriin gashaa sinis akkasuma gootu. Kunoo gasheen jira. Gaaf akkan gashee xumureen mallattoo ol qixaa tuttu. Sana booddee okay tuuni kana confirm password sin gaafachaa jira. Ammasuma gashtanii akkasiin yaadattan mirkaneeffachuuf jedhee sin gaafachaa jira. Deebistanii gashitu suma amma gashtanii kaatanii amma kunoo suma sila gashee irra deebiin gashee equal gaafan jedhu kunoo keessa na gashee jira. Permission laachuun dirqamadha. Abbii haaraa gaafa download goonu yeroo hunda permission laachuun dirqama waan ta'eef ishee kana alloon ettanii bukkee darbitu wanta biraa hin qabu. Next etto okay amma wanti hundi isaa guunneef hin dheeraa kanaafuu amma password isa sila gashinee banannee keessa galuu qofannoo hafa equal etto kuno amma nu gashee jira as bukkeetti wanta sin gaafatu ni jira. Inni maal yoo jettanii fi birthplace keessa my birthplace kan jedhu kana argaa jirtu yoo passwordii isa sila gashtan dagattanii gaaffii kana yoo sin gaafate kana yoo deebistanii fi forget gootanii keessa galuu dandeessu appii kana keessa jechuudha. Kanaafuu birthplace ma yaadachuu dandeessanii amma nakkee bukkee darbanii sin kan barbaadan gashuu ni dandeessu. Second one rasa egdani okay isinii dhufti okay to next kana get it gaafatanii gmail isin gaafata recovery yoo file keessan badee kan irratti isinii kaa'uu danda'u gmail isin gaafachaa jira. Mani gmail tokko kan HD Oro app jedhu kana okay jedhe yoon bira darbee file koo yoo badee fi yoo jechuun passwordin koo yoo irraafadhee fi file koo fudhatee gatii baduu danda'u applicationichi achiin recovery kan gochuu danda'u fi security cimaa akka ta'uu danda'utti gmail nu gaafate jira. Isa save ettanii ma bira darbitu waan biraa hin qabu. Kunoo argaa jirtu amma nu banee jira application
application keessaa yoo faayila dhoksuu barbaadan ishee kana filattu yoo video dhoksuu barbaadan kana filattu yoo pictures kana duuba dhoksuu barbaadan pictures filattanii haala kanaan add iconiin bukkee jirti add iconii kana takka maxxoo sana booddee karattiin galtanii select godhachuu barbaadan ni filattu yoo barbaadan take photo jettanii ammuma kan kaasan hide gochuu barbaadan yookaan dhoksuu yoo barbaadan take photo jettanii godhattu pictures kan jedhu gallery ma keessaati akka kanaati filachuu ni dandeessu kun amma gallery ko loadii gochaa jira faayiloota qaqqabu naabanee jira akkuma argaartanii amma fakkeenyaaf as keessaati tokko filadheeni dhoksaa yoon jedhe amma akka fakkeenyaatti yoon kana filadhe select ma godhe move to vote jettu kana takka ishee tuqa yoo hunda isaa select gochuu barbaadan ishee kana gootanii kun hunda isaa select gochuu ni dandeessu yoo barbaadani tokko qofa yoo gochuu barbaadan ishee kana irraa kaastanii tokkooma ishee qofa takka maxxoo sana booddee move to vote kan jettu jirti move to vote gootu sana booddee encryption kan jedhu jira encryption hide kan jedhu jira encryption hide irra godhattu sana booddee okay tuni kana booddee sekendi muraasa turuudhaan haala kanaan singashaa tipsii dubbisuu dandeessu yoo barbaadani okay tanii singatiin sin tagarsaa jiruu fi dubbisuu sin hin barbaachisu okay tanii bukkee darbitu haala kanaan faayila keessan sinii dhoksaa jechuudha saatii barbaadanii tas keessaa baastanii iddoo maduraasaatti deebisachuu ni dandeessu yoo barbaadani haala kanaan deebisachuu ni dandeessu amma kana yoon deebisuu barbaadee fi iconitti kana takkaa tuquudhaan yoo movie gochuu barbaade kana unhide yoo jettanii gara duraasaatti sinii deebi'aa jechuudha gallery ma keessan keessa dhokotee jiru gara isa duraatti deebi'aa unhide yoon jedhe bakkuma isaa duraatti akka inni deebi'uu fi okay jedhee bakka duraasaatti application kana keessaan baasa yoo faayila tokko as keessatti feetanii kaatanii balleessitan asuma keessaati recycle bin qaba kan story sinii godhu guyyoota 60 fi guyyoota 60 jechuun jeelamaaf kan story sinii godhu ni jiraata recycle bin kun ola ishee kana tutanii kun recycle bin kana keessa sinii kaa'aa jechuudha as keessatti argachuu ni dandeessu faayila keessan delete kan gootanii akkasumas password jijjiiruu yoo barbaadan settings keessa galtanii general kan jedhu jira no sorry asmiti save kan jedhu jira save keessaati lock type filattu sana booddee change lock pin kan jedhu ni jirti change lock pin kana sekendi 10 booddee sinii bante ishee okay jettanii jijjiirachuu ni dandeessu yoo barbaadan as bukkeetti jijjiiruu gatii hin barbaadnee fi duubatti deebi'a cancel jedhee yoo barbaadan email recovery email keessanii jijjiiruu ni dandeessu as bukkeedha ishee sila gashee sinitti meen ture kana ishee kana jijjiiruu nan danda'a yoo barbaade akkasumas amma jijjiiruu gatii hin barbaadne back godheen bukkeedha deebi'a haala kanaan salphaamatti calculatorii duuba foto keessan video keessan faayila keessan dhoksuu ni dandeessu wantoota garaagaraa notice irratti qabachuu ni dandeessu browser mataa isaas qaba wantoota hedduu qaba yoo barbaadanii yoo ifa keessa jiraatanii dark theme irraa kaastanii lightiidhaan fayyadamuu ni dandeessu amma video bareedaa itti aanutti ol arginutti nagaan waaqayyo hunda keessanii wajjin haa ta'u nagaatti ciao